nan argadha. Siif ayyameen jira. Kinoo sanitti meera. Warroota ajandaa na godhattu tana ol garagarshitan. Anammoo akkanatti mataa kiyya gadi na garabbattan. Ni beekta suuraa nama galabbatuu ni beektanimi amma silkiin kun akkana miti. Akkana gadi galabbattan. Isaan kanammoo as gubbaarra akkanatti dhaabdan miila kiyyarra. Miila kiyyarra dhaabbachuu qabdi jirre. Dhageessee asirra na dhaabbatan. Sana booda gisee sana asirra dhaabde ol garagarshitee sana booda na raggatta jechuudha. Na arrabsitaa oo barbaadde immoo na abaartaa yoo barbaadde immoo sirba inaaftu gargar hin baane isaan inaaftu yaa gubattu isa jedhu sanarratti hiita. Na amani harra bichaa fooloo kun kudha seentaati. Dhugaa rabbisitti harra bichaa mee kana godhi mee asii bahiiti suuraa kee galabbatiiti mee akkas godhi ilaali. Yoo fooloon kee kuma kudhan hin guunne ani omaa seenatiiti. Dhugaa rabbi na amani. Silazii akka sanatti nagadata warra fooloorsii kuma kudhanii gadi qabda. Amman deemee akkas godha akkas godhe lubbu akkas godha wallaahi akkasana amma laalanii beektanii ani aandunyaa miidiyaa tanaati ammaan ija miidiyaa tanaati seenan. Silazii ija miidiyaa tanaa waan ta'eef jecha sinan fayyada sa'aatii ammaa kana natti fayyadamaa sanitti meeraan. Sa'aatii ammaa kana seena salaalee jedhu kanatti fayyadamaa suuraa seena salaaleetti fayyadamaa sanitti maani. Dhugaa rabbi sa'aatii ammarra jirtan kana sa'aatii milkoo jirtaa lubbuu. Wallahi asaa akkanaa isa hin barbeettanii. Dhugaa rabbi wallahi asaa akkanaa nama barsiise dhugaa. Innante wanti akka hasaa akkanaa nama gubu jira garuu duniyaarra. Namni amma gubatu jira miidiyaa na jala taa'e mirra dubbinni kan jedhe gubatu jira amma kan wayinee dheegoota. Sa'aatiin akka sanitti hin dabarre wallahi. Sa'aatiin akka sanitti hin dabarre. Kanaaf amma dhaqaatii postota. Xumureen jira. Dhaqaatii suuraa kiyyaa warri hin qabaanne iskiriishuut godhadhaa. Viidiyoo kiyyarraa iskiriishuut gootan isuma sana ganna galabbattan. Suuraa warra ajandaa na godhatta fuuldura gootan. Sana booda keenya dubbiin odumaa jibbitu jaalattullee isa jedhu sanarratti ta'uu barbaadde. Oo barbaadde immoo inaaftu yaa gubattu nuti isaan gargar hin baane isa jedhu sanarratti jechuudha. Inaaftu na nagaa jechuun ana inaaftu angalabbatamus ana isaan gargar hin baane jedhamu isaan. Okay. Inna arra foolosi godhee. Okay. Isa ati si ajanditti argitee dhuftee fooloo na goote. Anamma akkama jechuu qaba beektaa sirba nillee baasuun qaba sirba sana. Sirba sanyiin keenya abiddaa isa jedhu sun immoo anaaf mala jechuudha. Abidda nani qabsiise dhaamuu didee jira. Isa dhumarraatitti maal jechuu barbaada akka nama warri fooloon qabne akka amma sa'aatii ajandaa godhatan kana sa'aatiin ani amma ija uummataa ta'e kanarratti dafaanarraa shaqqaladhaa. Dafaanaan shaqqaladhaa isinitti meera. Otoo wanti kun hin qorrin, otoo ajandaan kun hin qorrin, otoo ajandaan kun hin dhaamin dafaatinaan nagadatadhaa. Wallaahi dafaa fooloonaan sabasabadhaa isinitti meen jiraan. Dhugaa rabbii isinitti dafaanaan sabasabadhaa. Dafaa ajandaan kun qorree jennaan namni fooloos hin godhu hin jiru. Amma ajandaan oo'aa jirti. Abidda nani lokkosee kirbiitti nani qabsiise hin dhaamne amma ammaatitti. Abidda nani qabsiise amma ammaan dhaamne. Boba'aa jirti ganaa gaaziin suutatti deemtee boba'aa jirti. Kirrii shaamaa ni beektanimi suuta deemtee bobeessaa jirti. Abidda nani qabsiise haga ammaatitti kirbiitti onuma takkan car godhee isuma santu suuta deemee balaa buusaa jira jechuudha. Kirbiitti nani see takkitti car godhetu suuta deemtee mana meeqa gubaa jirti. Mana meeqa bobeessaa jirti. Silazii amma sa'aatii kanatti otoo nani kibriitti nani qabsiise tun otoo hin dhaamin amma dhaamuu geessa caafirra geessa jirti. Otoo hin dhaamin otoo simbira hin gahin kirbiittittiin dafaatinaan shaqqaladhaa. Dafaa fooloonaan sabasabadhaa. Dhugaa rabbii isinitti wallaan sireessin jedhee tanan minaa qabbaanyine ana otaate fooloonan qaba. Dhugaa rabbii sin jedhee tanan. Silazii dafaanaan shaqqaladhaa. Kirbiittitti suuta abidditti suuta nama bira gahaa jirti beekta nama bira suuta laa suuta deemaa jirti laa kibriitti nani caar godhe bar onuma takkitti caar godhe bar kirbiitti san amma annan danda'a ani
أنا في الرادي بس نندلا مسكين إن سببك يا أنا كتوك من بربادو نمني برا سببك يا أنا كتوك مهم بربادو أنا في ندلا وفي الرايندو أنا كنا ما تقولكوا غانا بربادو غانا نبيتني غانا برا إنسان بربادة ران غانا وفاجر إنسان موجود أنا غانا تقول ملكو باكي ينجرا وانتف نما نمبر باجو سلازي ودوتشي يا والله غانا بركا إنسان دوبا ياجرو أنا غانا نمبر باجو أكسري غانا نبيتني والله لازم سري غانا برب الكعبة وانتي دوبا يا كوني سري غانا أكسري غانا Hundum duba katte bismillahi. Hundum tuna duba katte. Sarai gana ni bektani. Sarai gana tinna. Inna uddoche abiddina nama qabsise kun akkan dhaamne dafa follow na shakkaladha warri follow kuma kudhanii gadi qabdan suuraa kee galabbataana postota akka wanto jettan jechuudha akka fammastan akka fooloon keessa sini guddatu of heetanii inni lammaffaan kana inni sadaffaan immoo miidiyaa kanarratti beekamtee argachuu barbaadde nama raggate ajendaa namaa ta'e warroonni fammasan kun bara hundumtuu nama raggatanii fammasan milkoo dhiis namni arrabsa lubbaasuma taa'e sigalee nama raggataniiti asilii argiteerta asilee miidiyaa kanarratti haadha nama raggateetu fammasa har'a eessa jiru laala. Silazii nuti sarara har'a irraggatamne borboota guddaa keenyaa gaafsan afaan keenya qabna amma sanatti garuu ajandaa namaa ta'uun dhiisnu jechuudha. Ijoo ajandaa taanaa jechuudha. Nuti amma ijoo ajandaati. Waa takka jettaa maal inni beektaa? Miidiyaa kanarratti guddachuu feeta? Miidiyaa kanarratti beekamtii barbaaddaa? Na gaafadhu sittan himaan seena sanaalee. Waan xiqqishuu ishii dubbadhu. Kibriitii xiqqoo ishii qabsiisi. Sana booda ati biraa hafi. Isaanuun iyyan. Wallahi lazim azizim jedhituma nam waan mata kitti qabattee kirrii takkitti qabattee kibriitti carra goota. Illo kosta afaan kee qabattee biraa hafta. Sana booda isaan suuruma keessan qabatanii ijoo ajandaa taatertaa jechuudha gabaabatti. Kanuma bakka ajandaa namaa ta'u jechuudha. Yookaan immoo nama arrabsu miti. Waan xiqqoo jetta waan xiqqishuushi. Waan xiqqishuushi. Silazii akka kanatti beekamtee argatta akka kanatti ni guddatta na amal. Wallahi laazim. Qabsiisuu qabda bichaa. Kirrii qopheeffattee eenyutti akka qabsiistu eeggattee qabsiista. Okay? Dhageessanii? Ati gaafa qabsiistee biraa hafte isaanuu yaada deeman ofii isaaniitis abiddichis suuta deemaa isaanis immoo sirraa deemanii ati immoo afaan kee qabatta gaafsa. Qabsiistetu mara biraa hafte hin dubbattu bara. Walfixxee gaafa dadhabde hin dhiisti. Kanaaf uddochee gorsa ajaa'ibaa sin gorseedhe yaada. Anseena salaalee ani badduu ton ta'eyyuu waan gaariitti malee waan badaatti naman gorsu galata rabbii. Jabaadhaa akka nama sinin jedhe kana godhaa. Wayyuu bee warningii qaba. Akka nama sinin jedhe kana godhaa. Akkana sinin jedhe kana warningii sirra jira. Wallaa warningii qabdi. Mee sarara kun wali jira. Karaa kiyyaani namni takka na faarsinaas namni takka sababa kiyyaatiin nama takka na rabsinaas ani nama takka akka rabsan hin barbaadu biiftuu sin arrabsinaa na jalas deemtanii na arrabsinaa ana na arrabsaa na rakkoomti sababa kiyyaatiin garuu nama takka hin tuqinaa filiis nama takka hin tuqinaa ani ofin danda'a ofirraan deebisa nama na tuqe ani ishiis bar sodaadhetii miti. Ani waan laale tanan callise malee akka ishiin raggatte kana akka ishiin baate ishiin akkana jette kana jechuu dadhabeeti miti. Waan baay'ee waan hin raasa'u baay'een qabaan utuu hin ba'e biifturra. Garuu haasa'uu hin feene. Sababbiin isaa namni amma utuu hin ba'e ishii raasa'e anuma arrabsan malee ishii miti. Sababbiin isaa ishiin amma sa'aatii kanatti miskiin. Silazii beekatuma dhiise. Sin immoo maqaa kiyyaatiin dhaqxanii akka ishii raggaxxan akka ishii tuqxan hin barbaadu. Dhaabaa. Ani bakka ishiin dhaqxanii maqaa seenaa akka dhoofne.
Ishii waan barbaadde haa gootu ayyameef hin jiru. Yoo feete narra teessee nattaaf hin cooftu. Ayyameef hin jiru. Kana jechuun sodaadhetii miti. Sodaadhetii miti. Waan laaleen callise. Dhageessanii. Silazii dhiisaa warri koomantii immoo. Ni jalas dhuftanii ishiin akkanas jettanii naan rabsinaa. Ishii alas dhaxxanii naan rabsinaa. Dhageessanii. Isaan na haraggatan. Sinitti meebar hoota kan kibriitti qabsiise siniin jedhe bira. Kibriitti santu suuta mana gubaa jirti amma mana keessa deemtee mana gubaa jirti. Amma kibriitti caafii gamadaattan qabsiise isuma santu caafii gamadaarraa suuta deemee mana hunda deemee gubaa jirti. Silazii dhiisaanii qabsiise raawwatu ani duubaa hafeen jira. Ofumaa boba'aa jiran malee. Ani qabsiisetu man duubaa hafe. Ofii isaanii boba'aa jiran barammaan. Silazii dhiisaa boba'ani. Amma kibriitichi amma ofii kiyyaa dhaamsutti namni takka dhaamsuu hin danda'u miidiyaa kanarra. Amma ofii kiyyaa kibriitti kana qabsiise kana ofii dhaamsutti yoon ofii dhaamse malee namni takka dhaamsuu hin danda'u. Namni takka. Silazii ofii kiyyaa ammoo akkattan dhaamsu nan dhaamsa xiqqoo ishii naafaa socho'atu fooloon gaafsan nan dhaamsa ammas itti dhaamsuu hin danda'u. Xiqqoo dhufee tan tuttuqa. Ayyuu biyya lubbu jirtaa. Ilkaama wal gabbuuftanii ilkaan walirraa yaaftanii wal jaamtanii. Maaloo wal argine wallahi laazim warra arganne akka kanatti miti wal qabnee rifeensa kana walirraa baccaqna turre dhugaa rabbi. Oda silaa wali sargaa jettanii ol fuutee lafaan sidoo itti hoo kam jettu. Namni amma na tuqqan hundi ishii nama na dandeessu miti wallahi qaama illee bira ga'e nama gadisaa zaggazagee rifeensa isaanii irraa luqqisu ani seena dhaabar. Mataanuu silaa mataanuu. Otoo qaamaan ta'e manuu laggee. Dhugaa rabbi otoo qaamaan ta'e manuu laggee dhugaa rabbi. Isa haasarraa lafa buusii irra taa'e gaabeera. Ayyoo. Hundaaf akkasii deebuma kanas ni deebisuu seenee amma ribni na qabee jira sa'aatiin riba kiyyaatiitti fayyadama. Nagaarra oolaa. Nagaa yaa ni rafaa. Halkan asirraa lafaa buraa wal rafu. Yaa itti hirta halkan. Yaa halkan keessa sa'a sagalmoo sa'aatii 10 rafe. Nagaa buusaa ogee kana walirraa hafa. Wanneen ta'e namni gisee wal lolee waaddaa bol dhaaba. Kibriitti nanoota kitti car godhee tokko kana boba'aa jira bara. Tarma takka wal lolee namni tarma takka wal lolee wal dhiisaa achuma kan guyyaa ci'u waliin godhan gaarii. Abidda nani qabsiisa wal bira yattanii harkaan walitti. Amala isaati amma kana duras gisee nani jaarsaaf jaartii korusan allee abidda takkitti qabsiisetu dhaamuu dide bara waggaa tokko guutuu qabsiisanii qabu qabsiisuu dhaam. Dhaamsuun barbaanne kaan immoo beektaa miti xiqqoo ishee. Naafaa socho'u fooloon kiyya. Ani sila gochaan jiru isaantu iyyaara maal sila galcha. Ati garuu maal hojjetta? Mana madaamin hojjeta. Yaada fi aadaa koo weelkaan bareeddu.